Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota bahartuu viidiyoo kanarraa akka waan gaarii barattu abdiin qaba. Inshaallah arraan tana wannin qabadhee siif dhiyaadhe afaan Ingiliffaadhaa gara afaan Oromootti jijjiiree saniin siif qabadhee dhiyaadhee jira. Inshaallah asumaan gara viidiyoo keenyaatti isin haa dabarsu yookaanuu gara barnoota keenyaatti. Barnoonni keenya kan irraa konferenseeshina jechuun haasaa jechuudha yookaanuu dubbii jechuudha. Dubbiin san tan namni lama waliin haasa'u. What is your name? What is your name? Maqaan kee eenyu? Maqaan kee eenyu? My name is Bahar. Maqaan kiyya Bahar. And you? My name is Bahar. And you? Maqaan kiyya Bahar. Ati hoo? My name is Salah. Maqaan kiyya Salah. Ja'am. I think you are new student. I think akinti yaadu. You are ati new student. Barataa haaree. Ati wannin sisau barataa haaree yaan sisaa. No, I am not new student. I stay here for 2 years. No, I am not. No, lucky. I am not. Ani. I am not new student. Ani barataa haaree miti. Lucky. Ani barataa haaree miti. I stay here. Ani asiin ture. Takao asiin jira. For 2 years. Waggaa lamaaf. Ani barataa haaree miti. Amata lamaaf asiin jira. Jaan jechuu. Thanks. How do you see if we go to the sea? Thanks galatoom. How do you see? Akkamiin ilaalta? If we go to yoo nuti deemne the sea gara baharaatti yookaanoo gara galaanaatti yookaanoo gara harootti bakka namni bakka bishaan daakan jechuudha. It is good because I love swimming. It is good because I love swimming. Sunggarid. Because sababni isaa I love swimming. Ani daakuu nin jaaladha. When will we go? Yoom bahuu teenya yookaanoo yoom deemuu teenya. Yookaanoo we will go hoggaan deemuu teenya. We will go nuti hoggaan deemuu teenya tomorrow morning boru ganama. We will go tomorrow morning boru ganamuu deemuu teenya. Inshaallah yoo rabbi jedhe. Okay, thanks, goodbye. Okay, thanks, goodbye. Tole, okay, tole, thanks, galatoon, goodbye, nagayetti. New words. Jecha haaraa. Jechoota asuma keessatti isin ibsinee jirru ka tokko tokkotti adda baafachuu qabdan jechuudha. Isa saniin as gaheetti new words jee walii qabee jechuudha. Stay jechuun turuu yookaanuu bakka san taa'uu jechuudha. Sea bahara yookaanuu galaana yookaanuu bakka iddoo bishaan jiran jechuudha. Iddoo bishaan walii qabamanii jiran bakka bishaan daakan. Because sababni isaa jechuudha. Sababni isaa swimming daakuu jechuudha. Tomorrow boru. Morning ganama jechuudha. Inshaallah kabajamtoota daawwattoota YouTube Bahar arraaf asumarrattiin dhaabaa viidiyoo kana like gochuu akkasuma share comment
yoo yoo YouTube kana faaree taate akkasumatti subscribe godhuu hin dagatiin seen jaa inshallah hanga guyyaa biraatti walitti deebinu nagaa fi fayyaa keessan of jiraadhaa isin jaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.